Namni akkasittuu ni bita. Uummata keenya gartee daabboo bituun baay'ee tulfaata. Dhugaan gartee meeshaa akkasii san bituu dhiisi. Namni jireenya nagaa jiraachaa jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Yaasuu Birraa hundi keessan bakka jirtanitti nageenya rabbii isin biraa jiraatu. Waddiin የተከበራችሁ Yaasuu Birraa ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። አራንተና ቪዲዮ kana keessatti gaafii takka takka tan nagaafatan isiniif qabadhu dhufetin jira. Saniifuu hanga dhumatti hojiin turadha. Gaafiin kun tokkoffaa maal jaa? Gaafiin tokkoffaan namooti baay'een kan keessan dhufe nagaafate dirreen airportiin dirreen xayyaaraa yookaan immoo airportiin banaadha moo cufaadha baay'ee rakkanna jirra galuu feenaa baay'ee rakkanna jirra janii keessan dhufanii baay'ee nagaafatan jechuudha. Gaafiin itti aanu waa'ee lafa gurguruu yookaan immoo lafa bituu kana gaafiin itti aanu immoo waa'ee gartee meeshaa gurgurtaa yeroo dabale viidiyoo waraabeen gadhiise waa'ee sana irratti namoonni gartee meeshaan baay'ee qaaliidha. Firiijii tokkichi 1,190 1,210 1,080 baay'ee meeshaan kana ture jechuudha. Waan nuti gartee biyya arabaatti gartee lafaanee waggaa meeqa lafaanee argannu akkamitti meeshaa kanaan gartee binnaa namoonni baay'een kana gartee komentii kaasee barreessee ture jechuudha. Kan biraallee ni jira. Kanaaf hanga dhumatti na wajjin turaadha. Viidiyoo kana keessatti waan faayidaa qabeessanii harkattan jettan abdii qaba. Saniif hanga dhumatti na wajjin tura. Asumaan gaafii biraallee yookaan qabaatan ta'e gaafachuu ni dandeessan jechuudha. As jalatti komentii jalatti barreessuu ni dandeessanii akkasuma immoo liinkii telegiraama kiyyaa as jala isiniif kaa'aa keessa galtanii irra galtanii gaafachuu ni dandeessan jechuudha. Gaafiin tokkoffaan namoonni ijoolleen baay'een keessan dhufee na gaafatan baggaluu feenaa baay'ee rakkachaa jirra. Kanaaf dirreen airportiin yookaan immoo dirreen xayyaaraa banaadha moo cufaadha namoonni baay'een keessan na gaafatan. Dirreen xayyaaraa banaadha. Miidiyaa kana gubbaarratti waan baay'ee harkaa dhugaa namni baay'ee sodaatee ture. Ammaan tana immoo daran gartee gabaan gartee akka duritti caalaa akka duritti wanni hundi sossowaa jiraachuu akka harkanii jiru alhamdulillah banaadha jechuudha. Dirreen xayyaaraa banaadha. Namni bahuu ni danda'a seenuu ni danda'a. Gartee wanni takka wanni daangaa isaa hin jiru jechuudha. Biyya keenyaaf du'aa godhaadha. Rabbi biyya keenya nagaa godhu du'aa godhaadha. Hamtu rabbi duraa qabu. Maaliif wanni nagaa caalaa hin jiru nagaa rabbi biyya keenyaaf nagaa rabbi habusu. Uummata keenya kanallee rabbiin tokko haa godhu walaa jaalachisu. Gaafiin inni lamaffaadha waa'ee gurgurtaa manaati. Gurgurtaa manaa yookaan immoo mana gurguruu yookaan immoo bituu lafa bituu yookaan immoo gurguruu kan gartee mootummaan dhorkee jiraachuu. Mootummaan maaliif namoota gartee duraan gartee qabeenya gartee akkaantee akka malentee saamee jira. Kanneen gartee harkatti qabuudhaaf lafa gurguruun hin jiru. Bituunis hin jiru yookaan immoo manallee akkasuma gartee bituun hin jiru gurguruun hin jiru jechuudha. Dhorkee jira. Yeroodhaaf dhorkee jira. Ji'a tokko dabra jira hanga ammatti irraan kaafne jechuudha. Eega gartee waan kan uggure eega gartee uggura lafa bituu yookaan immoo gurguruu mana akkasuma kanneen eega dhorkee ji'a dabra jiran fakkaata. Akkasii hanga ammatti irraan kaafne waan baay'ee jira jechuudha. Mootummaan kan beeka namni waa'ee kana beekulleen isiniif galaa jeeti yaada saniif dhorkee jira jechuudha. Yoo ta'ellee gartee namoonni gartee mana bituu feetan yookaan immoo gurguruu feetan jarjartanii akka gartee hin beekne jechuudha. Lafti kaartaa qabaa maal isin hin jennee gartee dallaallee gartee isinitti fakkeessallee deemtanii abbaan mana gurguruu deemu kun yookaan immoo abbaan lafa gurguruu deemu kun liqii baankii iggidaa waan jedhamu jira. Liqii baankii irraa fuudhee jiramoo hin jiru deemtanii bakka gartee kaartaa isaa fuutanii iddoo gartee gurgurtaa fi bittaa itti mootummaan gartee geessu jiraachuu. Achi deemtanii osoo gartee maallaqaa keessan gartee sumuun takkallee osoo hin baasne achi deemtanii laaluu dandeessan jechuudha. Guutuutti gartee yoo gartee liqiin irra jiraate yoo gartee gidan irra jiraate maaloo waan gartee kana achi deemtanii check godhuu dandeessan jechuudha. Osoo gartee maallaqa keessan gartee dallaalee isin sobee isin harkaan baasne jechuudha. Kan akkasitti gochuu qabdanii gaafa gartee kana mootummaan gartee irraa kaase mee beekama miidiyaatiin aanu dhufee isiniif himaa jechuudha. Waa'ee gartee meeshaa viidiyoon dheengadda waraabee gadhiisu tokko irratti firiija gartee 1,190 1,085 1,210 ni jira. Meeshaan akkasii meeshaa gartee kwaalitii qabu meeshaan biyya keessa ni jira. Meeshaan biyya keessa ni jira. Garuu jireenya kana gartee numaatu gartee jiraachuutti hin jirre malee namni jiraachaa jira. Uummata keenya gartee daabboo bituun baay'ee tulfaata. Dhugaan gartee meeshaa akkasii san bituu dhiisi. Kanaaf osoo kun kanaan jiru akkasuma gartee fakkeenyaaf firiijni ayinata qaba gosa qaba kan 1,190 osuma jiru akkasitti kan 12,000 ni jira firiijni. Maaliif dandeettii keetiiti yookaan immoo kan gartee aqimii keetiiti kan 12,000 ni jira 15,000 ni jira 20,000 ni jira. Akkasuma immoo gartee TV jechuudha. Inchiinsaa gartee fakkeenyaaf inchiinsaa 42 ta'e yookaan immoo 36 moo 30 naannoo kana ta'e 12,000 14,000 ni bitachuu TV. Akkasuma immoo TV inchii 50 yookaan immoo 56 ta'e 1,180 jira 1,210 jira. Kan akkasitti hojii qabdan jechuudha. Uummanni keenya maal isin jaa yoo tokko gartee waa'ee poolitikaa irraa yookaan haasawaa hundi waa'ee poolitikaa irraa haasa'u dhiisa. Poolitika nam tokkoof dhiisaadha. Yeroo hundi gartee waa'ee poolitikaa ajjeesuu kana dhiisaadha. Uummanni keenya kana keessa baha. Namni gartee waa'ee kana hojjetu if beeka haa dalagu. Namni ammoo gartee waan kun gartee isin galchine dalagee baratee yookaan immoo maatii isaa gartee jireenya gartee jiraachuudha. Akkasitti osoo hubattanii gaariin isin jaa hin beekan garuu
simmeetii keessa galeetiin jira. Nuti amma gartee waan nurra dhagamu wanni gartee uummata keenya irraa eegamu maali? Diinagdee horuudha. Diinagdee horuudha. Qabeenya barumsa kanarratti daddafnee gartee kanarratti hojjechuudha jechuudha. Malee du'ee fi ajjeesee asii ajjeesee fi reebee kana gartee nu afeeranii isaan achi immoo jireenya gaarii jiraachuu osoo hin taane isinis jireenya gaarii jiraachuu dhaamsanii gartee isiniif dhaamu numaatu gartee jireenya nagaa jiraachaa hin jirre malee uummanni biraa jireenya gaarii jiraachaa jiran ni dalagan ni hojjetan ni daldalan wal daleessan wal kaasan waliif dhaabbatan maal jedhan kanaaf uummanni keenya diinagdee irratti dalaguu qabaman tana diinagdee irratti teekinooloojii bakka maaliif uummanni keenya ammallee gartee wal sikaaluu keessa waan jiroochaan kana kaase kanaaf jabaadhaadha nuti ammaan tana kanarratti diinagdee irratti dalaguu qabnaa jechuudha. Kanaaf senja inni itti aanu weebsaayitii tokko qopheessatiin jira dalageetiin jira weebsaayitii kana yaaliidhaaf waan xiqqoo takka poostii godheetiin jira yeroo gabaabatti wantoota raafan jira wantoota raafan gartee areenji godhe organaayiz godhe qopheesse haala gaariin gartee isin biraandiin gaajetiin abdii qaba inshaallah hangasitti keessa galaadha koomentii keessan barreessaadha weebsaayitiin kun kana keessa galtanii koomentii barreessaadha yaada keessan kennaan isin jaa galatoomaa baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja hamtuun isin harkini thank you guys.